obboleessa Nasrii Aanoleetu jalaa wareegame yookaan jalaa miidhame yookaan jalaa aakiramee jechuudha. Asliin Eegatanii dhalata mucaan tokko duwwaa jechuun mucaa bareedaa tokko argitanii faxareetu ijoollee hiriyoota wajjin akkaataa inni itti du'ee fi maaliif akka du'e asliin yaada tokko kaasee jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatti kan hojiin ilaalu ta'a. xiqqa shumoonneen dhukkubdee mana yaalaa dhaqee Maastar Sharafuddintu maallaqa masjiida Aggaaroo nyaatee jedhan. Maastar. Kuma 70 malee jedhee dideessu. Koontentiin yookaan mata dureen keenya har'aa jechoota yookaan ajandoota sadiin kanarraa xiinxala isinii dhiyeessina. Tokkoffaa irratti gubbaa obboleessa Nasrii Aanolee du'e Rabbiin ija jannataa ija rahmataatiin halaalu. Obboleessi Nasrii obboleessa keenya obboleessi Islaamaa Oromoodha jechuudha. Akkamitti du'eeme? Waa'ee du'a isaa irratti Asliin gaa akka hiriyaa isaa ta'e akka godinyaa isaa ta'e akka hariiroo gaarii wajjin qaban yeroo muraasa dura akka Nasriin Aanolee saba wal barsiisee dubbata. Namni kun gaa fayyaa qaba ture, guyyaa akkuma gaariitti deemaa ture, ijoolleen keenya irra asii guddaa fachi deddeemee wajjin mushaawaraa dalagataa ture. Ijoollee takka illee kan biyyaadhaa dhuftee dhaqee simatee Nasriin ofiisaatiif inni harama jira. Umraa godhaa jira Nasriin Makka jira jechuudha. Bakka Nasriitis bu'ee waa hedduu akka hojjetaa ture dubbata beekta. Amma galgala bakka bashannanaa wayii dhaqanii jaartiidhaa fi hiriyoota isaatii waliin ibsetti halkan guyyaa fayyaa qabaa akkuma nagaadhaan soomaa oolee galgala jaartii fi hiriyoota isaa fudhatee bakka bashannanaa dhaqee bakka bashannanaa sanatti onneen dhukkubee sanaan booda gara mana yaalaa deemee osoo turee hin buliin guyyoota lama kana keessa du'e jechuudha. Wanni isiniin jedhanii keessattuu ba'aatii Ramadaanaa kanaa onneen maaliif nama dhaabbattee nama duuti yoo takkatu du'aaf nama saaxilti yoo jettan kiniina fayyadamina. Kiniina mirqaanaadhaaf fayyadamutu jira. Kiniina fedhii wal qunnamtii saalaa dabaluudhaaf fayyadamtu jira. Kana hundarraa of eeguu qabdan dargaggoonni keenya jechuudha. Namoonni hedduun balaa tasaa akkasiitiin du'e jechuudha. Kabraa Nasriin Aanolee akka carraa ta'e Saa'udii jira. Umraa jira. Mee waa inni jedhe dhaggeeffanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون أبوليس كينيا بوي بالي آكرمون أغاها جرا هند كينا غرغندا آكرا كان كنديمنا نمني كميو يوم أكاديمو أكميت أكاديمو وانت الرابين نجر لا ابن عم جرو دنيا قبابدو نوت اتوالجب بنو kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduun ajaa'ibaa immoo gara Jimmaatii as bahaa jiru kanadha. Maastar. Otoo viidiyoo nu waraabee masgiida Aggaarooti jennaan kuma 70 malee jedhee dideessu. Nama dhuunfaarraa illee fudhachuun rakkoo hin qabu kan masgiidaa kun immoo Lakkii kuma 70 miti jedhanii kadhatanii jennaan eeyyee viidiyoon waraaburraa yoo maallaqni guddaan bu'e maashinaa kennituu jedheen hi'ii malee jedhaniin. Ana asirratti wanti hin jedhu yoo jiraate kuma 50 naa kennaa masgiidni kun illee ganda kiyyaa ummanni maal godhanii masgiida ofiiti bokkaa keessa galeera. Komiteen sun illee hattuudha. Qorra keessa jira. Kan maallaqa uummataa jedhee birrii kuma 50 osoo uummataan hin mari'atiin isaa ragaa wajjin qabnaa jechuudha. dabarsee kennu ofiifuu hattuudha inni. Tokko immoo Kan lammataa dhimma gargaarsa hadhaatiin an akka kootti kan gargaaru akka namummaa kootitti mucaa keenya mana rabbii masgiida irratti furadu. Wallahi jechuudha maastarii akkootaan qabrii keessa doosite. Masaafaraa illee ofii kootiif hin baasee dhaqa. Maaliif yoo jettan manni kun mana rabbiiti tokko jedhu. Kan lammataa immoo akka namummaatti ilaaleera. Akka hojii fi biizinasatti immoo yoo ta'e fudhachuu qaba. Mirga isaati. Yoo addunyaatti akiraatti hin barbaadu jedhe addunyaa irratti kafalamuu fi qaba. Fakkeenyaaf injineerii takka mana ijaaruudhaaf masjiida ijaaruudhaaf yoo barbaade hojii tololtummaatiin ijaara yoo barbaade maallaqa gaafata. You know kuni waan haaraa miti si galee garuu ati namummaan kee haala gaariin kee ilaalcha amantichaa qabduuf
Gizee wanta akkasii sitti bamu rifachuu malta. Garuu abbaadhaaf biizinasa waan ta'eef ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf maastarii birrii 50 fudhachuun masjiidachaaf kasaaraa miti faayidaadha. Masjiidachaa fi kasaaraa miti faayidaadha. Because masjiidichi yoo sababa maastar 500 argate 50 kennee fi 450 galii godhata jechuudha. Namni irra guddaan sababa maastar birrii kennaa jira malee kan rabbii jecha kennataa jiru hin xiqqaata. Silaa rabbii jecha kennachuu ta'e otoo maastar viidiyoon waraabin kennata ture, you know. Believe me. Garuu namummaadha. Ani ofii kootiif jechuudha. Waan akkasii yoo kan na mudatu ta'e dhimma masjiidaa irratti sumuun hin nyaadhu. Akkasitti illee amana. I believe that. Okay. Garuu inni hin jaallanne bakka hojii isaatiif biizinasa si gala. Diduu mala jechuudha. Kanaafuu maka balleessi arrabsoo hin barbaachisu bakka. Garuu wanti immoo ajaa'iba isin ta'u masjiidachuu maraqee viidiyoo waraabnila asirratti rakkoo. Akka jedhamaa jirutti jechuudha. Si gala. Kana isiniin jenna fakkeenyaaf dhukkubsataa takka 500 gaafatame 500 sana maastar Sharafuddin dhaqee guuree fi 50 yoo kennameef ana yaada tokkotti hangaariidha natti tola iyyuu. Abbaa dhukkubsataa sanaaf wallaansa ta'eera jechuudha. Namni keenya irra guddaan namoota beekamtii qaban biratti of dhaadessuudha jecha namoota sana wajjin walitti hariiroo qabaachuudha jecha maallaqa kenna jechuudha yoo no. Beekamtii immoo abbaan laftee fidate waan ta'eef akka biizinasaatti itti fayyadamuu danda'a jechuudha beekumsa isaatti beekamtii isaatti. Yala waa hedduudha aarsaa hedduudha isa bakka tana ga'uudhaaf. Gara biraatiin maal fayyaddi addunyaan kun? Akkasiin siin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warroonni subscribe nu gootan galatooma warroonni like gootan illee galatooma yaada keenya asitti xumurannee jirra jechuudha. Nagaan nu jiraadha. Eid Mubarak. Taqabbalallahu alaina wa alaikum.